Paarlamaan daa'immanii magaalaa Adaamaa walga'ii idilee isaanii waggaa lammaffaa marsaa lammaffaa bara 2018 geggeessan. Walga'ichaan raawwii hojii bara 2018 keessa hojjechaa turan gabaasuun karoora bara 2019 irratti mari'ataniiru. Afayyaa'in paarlamaa daa'immanii magaalaa Adaamaa barataa Amaanu'el Zawudee yaa'ii kanaan hojiiwwan paarlamaa daa'immaniin kanaan dura hojjetaman xiinxaluun karoora gara fuulduraa waliif ibsuuf akka ta'e dubbate. Mariin paarlaamaan kun hojii barbaachisuuf inni guddaan hojiiwwan paarlaamaan daa'immanii waggaa tokko keessatti kan kurmaana kana keessatti hojjechaa jiru kan miseensota keenyaaf gabaasuudha jechuudha. Maaliif wantoonni paarlaamaan daa'immanii hojjete kan yoon gabaasa yoon dhiyeessin paarlaamaan daa'immanii hammam hojjete hammam onneen isa yookaan immoo humni isaa hammami kan jedhu kan adda baasuu hin dandeenyu. Kun immoo akka adda ba'uuf maal gochuu qabna? Gabaasa kana dhiyeessuu qabna jechuudha. Daa'imman akka sagalee isaanii dhageessisan gochuun rakkoolee daa'imman mudatan irratti mari'achuuf waltajjii furmaataa ta'uu himeera. Paarlaamaan daa'immanii gabaasa kana kan dhiyeessu inni guddaan barattoota akka shaakalan yookaan immoo barattoonni dimokiraasii isaanii yookaan immoo dimokiraasii akka shaakalanii fi mirga isaanii akka gaafachuu danda'an mirga isaanii akka gaafachuu danda'an fi fuula haaraa arguu yookaan immoo nama fuulduratti yookaan yaada isaanii ibsachuu kanneen akka danda'aniif yaa'iin kun hin barbaachisa jechuudha. Tiyaanaan Afayyaa'ii mana maree magaalaa Adaamaa obbo Tamasgeen Kabbadaa daa'imman sirna bulchiinsaa shaakaluun biyya ijaaruu keessatti abdii boruu akka ta'aniif waggaatti yeroo 2 walga'ii idilee geggeessaa jiraachuu ibsaniiru. Kaayyoon tokkoffaa paarlaamaa daa'immanii yaa'ii idilee marsaa lammaffaa waggaa lammaffaatti kan geessaa jiranii yaa'ii kana keessatti hojiiwwan hojjetan keessoo manneen barnootaa hojjetan keessattis gabaasa isaanii cuunfanii kan itti dhiyeessanii fi hanqinawwan marsaa kana keessatti keessoo marsaa lammaffaa kana keessatti qaban keessatti yeroo itti aanutti akka fooyyeffataniif yaa'ii itti gaggeeffatanii gabaasa isaanii kan mirkaneeffatan ta'uudha. Kunis daa'imman ijaarsa biyyaa keessatti gahee akkamii akka qaban kan agarsiisudha jechuun paarlaamaa daa'immanii waliin haala mijataa uumuuf rakkoolee jiran furuun cimnoota jiran immoo itti fufsiisuuf hojjechaa jiraachuus kaasaniiru. Qindoominaan wal qabatee paarlaamaan daa'immanii kun hundaa'ee marsaa lammaffaa waggaa lammaffaatti hangabachaa jiranii kana keessattis yeroo yeroodhaan wal ga'aniitoo marii idilee isaanii akka gaggeessaniif ni hordofna jechaadha nutis akka mana maree magaalaatti. Kana qofa osoo hin taane seektaroonni qindoominaa jenneetoo qabanne keessaa dhimma dubartootaa akkasumas waajjira barnootaatis as keessatti gahee isaanii bahachaa kan jiranii. Kana qofa osoo hin taane manneen barnootaa keessattis to'annoo fi hordoffii koreen dhaabbii paarlaamaa daa'immanii kan gaggeessan ta'uusaa isa sanis akka hordofan nutis gama keenyaan deeggarsa barbaachisaa ta'e kan gochaa fi jirru ta'uudha. Miseensonni paarlaamaa daa'immanii walga'icha irratti argamanis sagantaa kanaan rakkoolee jiran ibsuun furmaata akka argatan gochuuf sagalee isaanii dhageessisuuf akka ta'e dubbataniiru. Dimokiraasii fi akkamitti akka wantoota adda addaa hoogganuu danda'an shaakalchiisuudha kaayyoon isaa inni guddaan. Kana sababeeffachuudhaan immoo rakkoo daa'immanii fi dubartoota irra gahu mana barumsaatis ta'ee mana barumsaatiin alattii fi mana jireenyaattis rakkoo isaan irra gahu karaa adda addaatiin furuudha. Gochuu qabu tokkoffaa ijoollee hundaafuu leenjii kennuu akkasumas koreewwan wajjin ta'uudhaan ijoollee maatii hin qabne haalli daa'imman itti baratan haala baruu fi barsiisuu maali jedhanii ilaalanii hojii hojjechuudha jechuudha gaheen kiyya.